Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa lafa jirtan hundattuu nageenyi kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u. Akkuma baratamee torbanitti yeroo hundumaa sa'aatii kanatti kan isin biraan geenyu sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya har'aatiin seenaa hayyicha Oromoo durii seenaa makkoo bilii isinii dhiyeessina hanga dhumaatti nu wajjin turaan affeerra keenya. Seenaa kana kan barreessan obbo Gammachuu Taaffasaa nama jedhamanidha. Seenichi akka itti aanu isinii dhiyaata nu waliin tura. Akka Oromoonni Maccaa jedhanitti makkoo bilii goota seenaa caffee Maccaa Odaa Bisilitti akka hundeeffamu godheedha. Oromoon jaarraa 16ffaa booda yeroo laftii fi mirgi isaa sarbame mirga isaa deebifachuuf gadaadhaan socho'ee bakka gahetti giddugala caffee ofii odaa adda addaa moggaafachaa tureera. Kunis adeemsa keessa walirraa waan fagaattedha. Yeroo waliin turan odaan nabee duukam keessatti kan argamu caffee waliin Maccaa fi Tuulamaa ture. Erga addaan deemanii Macci caffee isaa Odaa Bisil godhate. Caffee Odaa Bisil kan hundeesse makkoo biliitii jedhama. Akka Profeesar Muhammad Hassan kitaaba Oromoo of Itoophiyaa jedhu keessatti ibsanitti makkoo bilii caffee Odaa Bisil kan hundeesse dhuma jaarraa 16ffaa bara 1589 akka ta'ee fi hanga bara 1618tti akka jiraate ni ibsa. Makkoo bilii naannoo bara 1580 keessa hoogganaa akka turee fi seerota hedduu akka tuman ragaan ni mirkaneessa. Akkasumas hayyuu cimaa gaggeessaa guddaa akka turee fi dandeettii guddaa kan qabu akka raajittis kan laalamuu fi hoogganaa hawaasaa akka ture qorannoon adda addaa ni dhugoomsa. Akka nama seera himuutti seera gadaa irratti gorsaa guddaa akka turetu himama. Seerota kana garuu kan inni tume godina Qeellam Wallaggaa Anaayee Maaloogii Walal bakka tumaa Jaansaayyootti yogguu ta'u seenaa heeraa fi seera uumamaan Oromoon bara dheeraadhaa kaasee qabaachaa ture keessaa tokko seera makkoo bilii jedhamu Oromoo Maccaa biratti kan beekamudha. Walumaa galatti makkoo bilii ilmaan leeqaa keessaa nama dhalate ta'ee Oromoo Maccaa fi sirna gadaa isaa keessatti gahee guddaa kan qabudha. Makkoo bilii sirna gadaa bade deebisuuf hayyoota gara lixa Oromiyaa kana hunda keessa naanna'uun seerota adda addaa tumuun Oromoota Maccaa dura deemaa kan turee fi seerota hedduu kan tumedha. Manguddoonni daallee yeroo kakatan tumaa makkoo biliiti hin jiguu hin dhangala'u jedhu. Kana jechuun seerri makkoo hin diigamu jechuudha. Akkasumas yeroo sirba ayyaana masqalaa sirban masqalli waggaadha buttaan bar-8 jedhe makkoo bilii jedhu. Tumaalee makkoo bilii. Makkoo bilii seerota 65 tume. Seeronni kunniinis kan jalqabaa namni hundinuu qorichummaadhaaf damma manaan dhabin muree seera. 2. Jireenyi namaa akka hin miidhamne, qabeenyi namaa akka hin miidhamne, buttaan abbaa qondooroo inni waggaa waggaatti ta'aa ture hafee buttaan bar-8tti haa ayyaaneffamu. Dhagna qabaan yookiin kittaannan buttaa qaluu booda waggaa 4 haa ta'u. 3. Dhiirri biqilaa waan ta'eef yoo dhiirri halaala dhaqe dubartiin biqila yookiin farsoo naqxee haa eegdu. 4. Biyyi fuula keessan dura jiru kan keessan baddaa isaa qabadhaa qotadhaa irratti horsiifadhaa jiraadhaa. 5. Biyya itti galtan kana keessatti lolli diinaa yoo iyyame walitti birmadhaa wal gargaaraa. 6. Dootuu yookiin dooyaa keenya ilaalaniiru. Biyyi itti galtan kun bal'aa. Namoonni nu fakkaatan haadhatanii irra jiru. Yoo isaan isin waraanan malee hin waraaninaa. Hin saaminaa. Jaarsa isaaniitiin akaakaa isa giddugaleessan ammoo obbo Wasiila jedhaa manguddootaan harmee Aayoo jedhaa. 7. Yommuu adeemtan hangafti qomoodhaan lagatti haa irreeffatu. Dura haa bu'u. Safuun kan hangafa qomooti. Yommuu adeeman lafa hangafni qomoo eboo isaa keewwate haa safaran yookiin haa buufatan. 8. Oboo fi coraan waliif safuudha. Ilmi abbaaf safuu haa kennu. Saalfidhaan ulfinaaf intalli haadhaaf ulfina haa laattu. 9. Fuula keessan duratti deemuuf eboon keessan, billaan keessan, gasoon keessan qaramaa haa ta'u. 10. Isin sonaan baay'eedha. Bosona fuula keessan duraa arangamaa isaa ni cirtu. Warri jabaatanii fuula dura deeman dura lafa haa argatan. 11. Bosona ciruu keessatti yookiin adeemuu irra otoo jirtanii hiriyaa keessan akka hin galaafannetti waan daggala raasu otoo ijaa hin argin hin darbatinaa. Tumee seeraa qadaadee baruudha. 12. Biyya itti galtan keessatti qomoon tokko yoo hora argate hangafni qomoodhaa korma itti qalee dhiiga yommuu itti dhibaafatu horri sun kan qomoo sanaa haa ta'u. 13. Biyya itti galtan soneeffattanii yommuu teessan hora obaasuu yoo ta'e nama rakkataadha haadha hiyyeessatii mana ijaaruu yoo ta'e
shaneen mari'atee yommuu muru wal gargaaraa akkuma kana diina waan biyya miidhus biyya irraa dhoowuudhaafis mari'adhaatii wal gahaa mureesseera. 14 dhukkubni daddarbaan namootatti darbee akka hin finne nama dhukkubni adeeman yookiin dhukkubbii sodaachisaan qabe godoo bakkeetti ijaaranii fi achi keessatti namni dhukkubsate hamma fayyutti haa eegamu, namni fayyaan haa sooru. 15 adeemsi biyyaa gaara ol ka'aa irratti mana ijaaranii keellas itti ijaaranii akka eegan gosas haa eegan. Kana keessa diinni yoo dhufe finoo afuufanii ija haa dabarsan. Barbaachisaa yoo ta'e rakkinni dhufe kun cimaa akka ta'e beeksisuuf mana gaara irraa sana gubanii aarra isaa fagootti yommuu argamu biyyi iddoo sanatti haa birmatu. Fuudhaaf heerumaan wal qabatee seera 16ffaa ijoollee jajjabaa fi ciccimoon akka dhalatanitti ilmi ga'e haa fuudhu, intalli geesse haa heerumtu. 17 fuudhaa fi heeruma irratti minjee fi waahilli haa kadhataman. Fuudhaa fi heeruma kana haa mirkaneessan yookiin haa gargaaran. Yommuu ilmi fuudhu yommuu intalli heerumtu biqila yookiin fanoo qadaadatti guutuu afaaniin qabsiisanii abbaan haatii fi minjeen haa eebbisan mureesseera. 18 ijoolleen haraamuu hin ta'in ijoolleen fayyaa qaban akka dhalatanitti qomoon akaakayyuu 10 darbu malee waliif fuudhin namni fira akka hin fuune mureesseera. 19 nama 10 asitti fincaaniin kan waliin gahin aantii isaa yoo fuudhe fira yoo fuudhe yoo beekame qomoon isaa odaa jalatti ba'ee namicha dhiyeessee yakka reebamee ati sa'a gadi taate jedhamee mureesseera. 20 walgahii odaa jalatti qabamtanii yommuu mari'attan gara galgalaa osoo hin ta'in gara ganamaa haa ta'u. Garuu dubbiin isaa yoo jabaatee dheerate irra bulanii akka bilchaatu haa ta'u. Yakkaa fi badiisi akka hin taane. Timjiin gidduu qomoodhaa akka eegamuuf namni timjii yoo follosse fo'aa jirbiitiin haa hodhu, yoo hodhuu dide waan yakkeef haa reebamu. Boolli namni yookiin horiin keessatti kufee akka hin miidhamneef boolla gumbii mana keessan biraa dafaatii duuchaa yoo kana gochuu baattan yakkaan haa reebaman. 22 qe'ee namaa akka hin qabannetti warri qodaa dhahan yookiin tolchan qodaa subee isaanii yommuu guban darbii somaa 2 yookiin meetira 80 mana irraa fagaatanii haa guban. 23 maariyeen dhufee saawwan namaa akka fidnetti warri gogaa duugan caakkaa lixanii haa duugan. 24 nama yoo maareen qabe dhukkuba laguu dhukkuba deemaa waan jedhamuuf biyyatti akka hin dabarretti bakkeetti godoo ijaaranii achitti haa wal'aanan. 25 kormi saawwaa gaanaaf kan fiigu midhaan keessa darbee yoo dheede akkasumas immoo dhaltiin waatii isheetti mar'ataa fiigdu yoo midhaan keessa dabartee dheedde isaan akkasiitiif gatiin hin jiru. Fo'anii magarfachuu yookiin akkaataa filmaataa. Seera 26 namoota keessaa nama beekumsa qabu biyya lookoo qabu shaneedhaan ba'ee yookiin wal'aanee itti taa'ee odaa jalatti gartuun salgee itti taa'ee nama mootii ta'u mari'atee erga balleessee booda mootii qoloo mootii masaraa mootii warqee haa magarfatu haa qabaatu tumeesseera. 27 guyyaa mootiin itti fo'amee magarfamutti sagaleen biyyaa logota afrassanii sun odaa jalatti lallabamee mootii sanaaf kan qopheesse muudaa yookiin kennaa kan fidan barcuma haaraa dhaabuuf. Jifaara qoloo warqee mormaa fi irba warqee dhaheetu aannan qabeedhaan daadhii mashaaqula guutuudhaan fidanii waa'ee mooticha kanaa lallabanii erga muudanii isa harkaan qabatanii teessisuun marga xobbee itti firfirsuun jifaara itti uwwisuun warqee mormaa fi hirreetti haa ka'an. Warri gultuu biqilaa fi aannanii fi booka itti biifu. Egaa mootii kanaan mootii warqee mootii masaraa jedhu. Egaa mootiin kun waan gurguddaa saba kanaaf hojjetaa aangoo biyyaa ni eega. Yoo waraanni ka'ee waraana dhaqa. Dubbii gurguddaatti murtii kenna. 28 mootii haaraa filatame kana barcuma haaraarra teessisu. Irboora warqee itti kaa'u. Qoloo jifaaraa itti uwwisu. Abbaan bokkuu daadhii itti biifa. Ayeetuu aannanis itti biifa. 29 nyaatanii dhuganii ayyaana godhatu. Borumtaa isaa masaraa itti ijaaru kanarraa ka'uudhaan. 30 namni mootii kana biyya eeguu gargaaru jagni masaraa mootii sana keessatti haa galu. 31 abbaan bokkuu waan sagleedhaan koottuu dhufeedhaan da'annoo hayyuu irraa jalaa haa qopheessan. Namni hiriyaa isaarraa dubbii qabu gara hayyuu haa dhaquuf
hiriyaasaa sun afaan saaqee malee duukaa bu'ee haa dhaqu. 32 namni seerri irratti jige bokkuu ol qabadhe yoo jedhe oliyyannoodhaan dhageessisa jechuudha. Eegaa hayyuu olitti ni dabarfata. 33 namni seerri irratti jigee jennaan bokkuu ol qabadhe jedhee eeboo mallattoo qabu qabatee adeemu namoonni haa bulchan haa gargaaran. 34 namni otoo beekuu nama ajjeese qabamee fuula seeratti dhiyaatee akka ajjeesetti haa du'u. Yoo firri isaa du'ee araaramuun fedha isaanii ta'e saawa 100 markaa naqatti gatii baasee haa araaramu. Araara sana abbaa bokkuutti fi salgeetu araara. 35 namni sababiin yookiin otoo hin beekin nama ajjeese guddaa lakkaawwatee yoo dhiiga baase abbaan bokkuu salgeen biyyaa araara kana dubbatanii gumaa baasanii haa araarsan. Dubbiin araaraan dhume haaraa ta'ee deebi'ee dubbatamuu hin danda'amu. Saawa 88 baasee ofii isaan warra sanaaf of kenna. 36 balleessan gantummaa caalu hin jiru. Biyya eeguudhaaf mootiin abbaan bokkuu fi salgeen mari'atanii kan tumanii qadaadan. Namni dhoksaa kana diinatti hime kun yoo beekame namichi gantuun kun waamamee gantummaan adabamee adabbiin kunis dhagaan dugdatti hidhamee bishaan haa buufamu. 37 namni kooluu mootii ajjeese dhagaan dugdatti hidhamee bishaan haa buufamu tumee seera. 38 hattuun yoo gabaa saamte haa duutu. Hattuun hanna irratti waraanamee yoo du'e gatii hin qabu. 39 namni ija nama tokkoo jaamse saawa 40 haa baasu. 40 namni ilkaan namaa cabse saawa 10 haa baasu. 41 namni durba namaatti roorise yoo iyyite mana abbaa dhala sanaatti hidhaa kottolloo yookiin gonnonneessaa haa hidhamu saawa 20 haa baasu. 5 dubbatee gabbara kennisiisee haa fuusisu. 42 namni bakka abbaan manaa mana hin jirretti mana dubartii namaatti bokkaa dheesse saawa 2 haa baasu yoo dide yakkaa haa reebamu. 43 namni niitii namaa irratti qabame saawa 2 haa baasu yoo dide yakkaa haa reebamu. 44 namni barcuma abbaa manaa cabse saawa 5 haa baasu yoo dide yakkaa haa reebamu. 45 namni gaayyaa namaa cabse goromsa 1 haa baasu. 46 namni saree fi adurree namaa ajjeese dubbiin isaa lola kan biraa akka hin finnetti saree fi adurree guddisee gatii haa baasu. 47 namni sangaa namaa ajjeese dubbiin isaa guddatee wal loluu namoota akka hin finnetti horii gaarii sangaa sanaan qixxee haa baasu. 48 dhaalli kan hangafaa haa ta'u lubni kan jaarsaa haa ta'u qe'ee abbaa isaa hangafatu dhaala. Yoo hangafti hin jirre ta'e qotusuutu itti darbee dhaala malee dubartiin hin dhaaltu. Jechi waan abbaa irraa hin jal'isin jechuun dhaalli qe'ee tokkoo kan biraatti gara darbii hin dhaqin. Dhaalli qe'ee tokkoo kan biraatti gara darbii hin naqin ilmatti haa darbu malee. 49 abbaan qe'ee tokko yoo du'e dhaaltuu dhiiraa yoo dhabe harruma otoo reeffi manaa hin bahin qomoon yookiin lammiin taa'ee gurbaa ilmatti oolu aantee abbaa mana kanaa kan ta'e haadha manaa nama kanaatti haa guddisan. Akkaataa jireenyaa seera 50ffaa gara daarii irratti nama jagna qubsiisuu barbaachisa. Daldaltoonni qananiidhaan haa daldalatan. Biyya alagaa keessa immoo kooluudhaan haa daldalatan. Kooluu nama akkanaa akka namni haa eegamu. 51 gabaan iddoo dhaabbatetti haa eegamu. 52 gaafa walga'ii gamni yommuu lallabu dubbiin beekumsaa waan barreeffamuuf nama niitiin isaa deessee sargan keessa jiraatu malee nama saawa tiksuu nama tulluu irra dhaabbatee biyya eegaa jiru malee yookaan nama dhukkubsate malee namni akka hin hafne yookaan akka hin oolle muree seerri hin jigu hin dhangala'u tumaan tumaa gadaa macaati. 53 guultuu warra buttaa qalanii gadaa isaanii hulluuqanii guututti keessaa bahanii dubbachuudhaaf araara foo'an balbalee jedhanii raamnis itti dabalamee akka foo'aman lubaa fi raaba ta'anii araarsuun haa ta'u. Raamnis dubbii haa baru. Raamni beekan luba yartuu irra ni caala. 54 sagalee sagal qomoo fi qomoo gidduutti daarii lafaa yommuu agarsiisuu fi qajeelchuu ijoollee roggeedhaa 7 kan ta'an walii wajjin haa agarsiisan muree seera. 55 baqataa qomoo tokkotti baqate qomoon sun haa eegu. Nama mana namaatti baqate abbaan manaa sun haa eegu. 56 yaa'ii yookaan walga'ii guddaa yoo ta'e immoo warra raabaa keessaa namoota beekaa itti haa dabalatu. Lubaa fi raabatu dubbate jedhee isaan akkasiitu koottu dhufeedhan sagadee garee biyyaa gaggeessa. Lubaa fi raabatu dubbate jedhee isaan akkasiitu koottu dhufeedhan
sagadee garee biyyaa gaggeessa. 57 qomoon namoota gurraacha qoboon sibiila tumuu gogaa duuguu suphee dhooban sanyiidhuma sanyii keessatti argaman keessatti dabalamanii haa jiraatan tumee seera. 58 qomoon sibiila tumuu gogaa duuguu suphee dhooftuun lola diinaa keessatti jagnummaadhaan yoo waraanee jabaa fi jagna yookiin goota achumaanis beekaa ta'uu isaa yoo beekan luba baasanii qomootti haa geeddaratan. 59 Hangafni saba sanaa sargee wajjin mari'atee dhangaa qopheessee garba ogeessa sibiila tumuu suphee dhooftuu gogaa duugan qomootti guddifachuudhaaf ni murteessa. Bara qormaataa waggaa 2 qabuuf. Seera 60ffaa luba baasuu isaatiif dhaabbata sanbataa dhaabbatanii muranii agarsiisanii harka hangafa saba sanaa tursu. Achumaanis waddeessa dhaabuuf yoo luba ta'een kun hamma waggaa 2 bal'eessa hojjetee dhaabbiin isaas waddeessi isaas ni caba luba hin ba'u jechuudha. 61 waggaa 2 qorumsaa balleessaa malee yoo darbe qomoon cidha guddaa ni godha. Daadhii fi farsoo naqsiisee galgala hangafni sabaa sun korma qalatee isa guddifamutti medhicha kaa'ee nyaataa dhugaa bulu. Gaafa sana balballi abbaa mana sanaa otoo hin cufamin bula. Ganama isaa kaanii korma isaa fi ilmi inni guddisaa sun qalee medhicha hangafaa sabni ni kaa'a. Egaa warri cidha kana bulan yookaan waa'ee balbala banaatti buleetiif balballi sanyii keenyaa siif banamaadha jechuudhaan dhaabbata sanbataa itti kennanii waddeessi isaa cabuu ooluu isaa itti himu. Namoonni cidha kana keessa bulan hundinuu namicha kana ofitti qabanii yookiin hammatanii gadi dhiisu. Kanumaan guddisi sun raawwatamee sanyii tokkotti lakkaa'ama. 62 Mootiin isa gargaaranii biyya akka eeganiif loltuu fardeenis akka ta'aniif namoota barbaade masaraa isaatti galchee diina biyyarraa ni eegaa tumee seera. 63 Ogeessi gogaa duugu gaachana murtuu mi'a fardaa fi madnee billaa tolchitu qomoon of keessatti haa eegu. Waatii isheen suphee dhooftus qomoo gidduutti haa eegamtu. 64 Ogeessi sibiila tumuu eboo waraanaa billaa buttaa fi luugama fardaa akkasumas kan mi'a hojii garaagaraa hojjetu qomoo keessa jiru keessatti qomoon sun hubatee of gidduutti haa eegu seera hojjettootaatiin. 65 Buqqeen manarratti dhalate akka mana hin jiksinetti buqqeen manarraa hin dhabamin. Seerri makkoobilii kan waggaa 500 dura tumame kun qaroominni uummata Oromoo kan hangamii akka ture ni mirkaneessa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kanarraa xumurreerra torba sagantaa biraa walitti deebinaa nagaa ta'a.